Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii FUM kun qophii New Tech Star. Akkuma beekamu qophii New Tech Star keenyaatiin teknooloojiiwwan addunyaan keenya yeroo yeroon irra geesse kan simbiraan geenyu ta'a. Har'a immoo waa'ee YouTube wantoota karaa salphaatiin YouTube irratti fayyadamuu dandeenyu isin biraan geenya. Isaan keessaas YouTube mataa keenya irratti baanarii, thumbnailii fi loogoo garaagaraa akkamiin akka hojjechuu dandeenyu isin biraan geenya. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya amma kan isinitti agarsiisu namoota laaptooppii yookaan kompiitaraan intarneetii yookaan YouTube fayyadamtaniif isinitti agarsiisuudhaaf ta'a. Gara Chromeitti kan nuti deemnu. Chromii keessa seennee kaaneetu bakka search godhan yookaan batanii search godhan irratti akkas jenneetu barreessina. canva.com jenneetu kan nuti barreessinu. Egaa yeroo keessa seentan wanni kana fakkaatudha kan inni qabu jechuun wanti kun yeroodhaaf yookaan amma yeroon keessan ga'utti free trial yookaan tola kan inni waan hunda design gochuu danda'udha. Egaa akkuma argaatii jirtan dokumentaroota garaagaraa, whiteboardii, YouTube baanarii, YouTube thumbnailii, viidiyoo illee taanaan yookaan immoo intro YouTube keessanii asirratti kana keessatti kan dalagachuuti dandeessanii. Kan biraa poostii Facebookii, landscape gootanii haala bareedaatiin asirratti dalaguutti dandeessu. Presenteeshinii garaagaraa asirratti qopheessuu dandeessu. Akkasuma loogoo YouTube, loogoo Facebookii, loogoo Instagramii, Twitterii garaagaraa asirratti hojjechuutti dandeessu. Facebook coverii jedha. Na wantoota garaagaraati kan asirra jiru akkuma argaa jirtanii. Egaa nuti har'a kan ilaallu thumbnailii yookaan baanarii YouTube keenyaati kan hojjennee waliin kan nuti ilaallu. Egaa akkuma argaatii jirtan YouTube banner kan jedhu as fuuldura jira. YouTube banner kan jedhu kanarratti click goonaa jechuudha. Egaa amma banutti xiqqoo eeguuti kan barbaachisu. Egaa akkuma argaa jirtan bakka qastiin kun jirtu yookaan bakka irratti maraa jiru kanarratti iimeelii yookaan iimeelii mataa keessanii kan itti fayyadamtan yeroo xiqqoodhaaf kan sin gaafatu ta'a. Bakka kanarratti pilaasii kana tuquudhaan sin iimeelii mataa keessaniiti kan gashitanii. Ani gasheetiin jira kunoo iimeelii mataa kiyya. Ergaa akkuma argaa jirtanii diizaayinoonni yookaan thumbnailonni garaagaraa gosoota adda addaatiin diizaayinii babbareedoo baay'eedhuma nama ajaa'ibaniin asirra guutamaniitu kan jiranii. Egaa tokko isaa fudhanneetudha fakkeenya kan isinitti agarsiisu. Amma kan hojjechuudhaaf deemnu egaa akkuma duraa ilaalle baanarii YouTube keenyaati. Egaa na hordofaa haala akkasiiti hojjedhee isinitti agarsiisa jechuudha. Na duukaa bu'aa. Mee kan jiru keessaa isa kana filannee hojjennu ilaa fakkeenyaa fi pro kan jettu yookaan immoo wanti akka wanni gonfoo tokko irratti teessee kuni wantoota qarshii gaafatanidha. Ilaa fakkeenyaaf irratti tuqee yoon isinitti agarsiise kun akkuma jiru isaan kuni warreen birrii gaafatanidha jechuudha. Isaan kana dhiistaniitu isinii warreen free kan ta'an hedduutu asirratti jiru. Babbareedoo baay'eedhuma ajaa'iboo kan ta'ani. Isaan hidheef duwwaa otoo hin taane baay'ee ajaa'iboodhaa fi kan nama dinqisiisan hedduutu jira. Asirratti kan jiru keessaas mee kanarratti hojjennee ilaallu jechuudha. Egaa akkuma argaatii jirtanii fuula kanarratti ofii isaaniiti kan ittiin hojjetanii kaan jira asirraa. Isin yoo barbaadan kalarii kana jijjiiruutii dandeessu haala akkasiitiin jechuudha. Na hordofaa na duukaa bu'aa isinittan agarsiisa. Baay'ee salphaadha jechuun Adobe Photoshop irratti hojjechuudhaaf xiqqoo baay'ee nama rakkisuutii danda'a waan ta'eef isin garuu onlaayinii bantanii waayifaayi yookaan mana qabdu taanaan haala salphaa akkasiitiin laaptooppii keessaniin hojjechuuti dandeessu. Namoonni bilbilaan immoo hojjechuu barbaadanii gara xumuraarra bilbilaan akkamiin akka hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa.
Sin na hordofuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa akkasiin erga hojjennee xumurreen booda bakka share jedhu kana tuquudhaan download bakka jedhu kanatti yoo barbaadan PNG GPG dhaan kan jiru filannoo kana lamaan keessaa tokko isaatiin download gochuu kan dandeessanii. Amma ani GPG kan jedhu kana haala salphaatiin akkasiin download godheera. Egaa baay'ee salphaa, baay'ee yeroo keessan kan qusatu yoo ta'u, kuni baay'eedhuma salphaadha. Yeroo barbaadanitti kanaan download godhattanii, amma fakkeenyaaf kuni download ta'eera, saayiziin ishees baay'eedhuma xiqqoodha. Akkasitti hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Baanarii keenya gaa hordoftoota keenya akkuma amma argaa turtanitti baanarii hojjenneetu jirra. Fakkeenyaaf loogoo hojjechuudhaaf gara bukkee kanatti deemne loogoo kan jettu kanarratti kan tuqaasnu ta'a. Egaa akkuma argitan loogoowwan garaagaraa tambineelotaa fi diizaayinii adda addaatiin asirraatiin kan jirudha. Kan sinirraa eegamu loogoowwan jiru keessaa tokko isaarratti tuqaasuudhaan maqaa keessanii fi yookaan immoo dhaabbata ittiin moggaasuu barbaadaniin maqaa keessan gashuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka kanatti ani YouTube mataa kootiitiin hojjechuun barbaada yoo ta'e, YouTubein kiyya FUM jedha. Loogoon isaa inni gabaabaan jechuudha. Inni dheeraas immoo jala kanarratti fiigicha uumamaa miidiyaa jedhee asirra gashaa jechuudha. Baay'ee bakka simpilii baay'ee hojjechuudhaaf baay'ee kan salphatu waan ta'eef akka barbaadanitti hojjechuuti dandeessu. Akkan dura isinitti agarsiise bakka share jedhu kana dhuftanii download kan jedhu kana tuqaastu PNG fi GPG dhaan jira. Isin kan barbaadaniin download gootu jechuudha. Haaluma dura isinitti agarsiiseetiin. Egaa hordoftoota keenya haalli hamma isinitti agarsiise baay'ee salphaa fi yeroo keessan kan qusachuu danda'udha jechuudha. Amma immoo xumuraa fi kan isinitti agarsiisu tambineelii YouTube keenya yookaan galumsa YouTube keenya yookaan cover YouTube keenya fuuldura irratti kan taa'u sana akkamiin akka hojjechuu dandeenyudha kan ilaallu. Haaluma amma seenne sanaatiin gara hoomii kaanvaatti deebina. Erga achi keessa seenneen booda social media kan jettu irratti tuqaasuudhaan YouTube thumbnail kan jettu kana irratti kan hojjennu jechuudha. YouTube thumbnail kan jettu kana ni banna. Egaa akkuma argaa jirtan akkuma dura baanaris logos hojjenne YouTube thumbnail gosa barbaadanii asirratti yoo kan news garaagaraa hojjechuu barbaadan ta'e news jettanii asirratti barreessuudhaan kan news faana walitti dhiyaatu kan isiniif dhiyeessudha. Akkuma argaa jirtan hordoftoota keenya coverii isaa fuulduraa yoo barbaadan bakka haala amma argaa jirtan kanaatiin breaking news wantoota news garaagaraa dhiyeessuu barbaaddu taanaan chaanaaliin keessan immoo geemiidha yoo ta'e geemiiwwan garaagaraa haala kamiitiin tambineelii isaanii akka hojjechuu dandeessan haala kanaan kan isinitti agarsiisu. Amma geemota kana argaa jirtu yoo ta'e namoota geemii taphatanii kana tambineelii YouTube keessanii godhachuu bakka suura isaanii kana duwwaa diileet gochuudhaan suura keessan gashuudhaan tambineelii keessan haala bareedaa ta'eetiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Egaa kana hojjechuu baay'een nan barbaachisu maaliif dura baanaris isinii hojjedhee loogoo isinii hojjedhee isinitti agarsiiseera waan ta'eef isinis hojjechuudhaan shaakalan isiniin jedha. Asumaan gara namoota bilbila isaaniitiin edit gochuu barbaadanitti yoo deemne Android namoonni fayyadamtanii gara Play Store seenuudhaan Pixel Lab kan jedhu barreessitanii kan isinii dhufu kanaan wanta bareedaa saayizii isaanii haala jiruun edit gochuudhaan hojjechuu dandeessu. Inni immoo kanarra baay'ee salphata.
jechuun qulqullina isaatiif illee kan PC yookaan immoo koompitara kanaan hojjetan ta'uyyuu inni bilbilaa immoo namoota bakka barbaadan teessanii intarneetii otoo hin gaafatiin haala salphaatiin bilbila keessaniin tambineelii, baanarii fi loogoowwan garaagaraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Waan ammammaatti na hordoftaniif baay'ee galatoomaan isin jedha. Subscribe, like, share gochuudhaan chaanaalii keenya hordofaa isiniin jenna. Galatooma.